Ashama harka fuunee akkam jirtu daawwattootiif maatiiwwan keenya har'ammoo akkuma beekamu gaan viidiyoo bareedaa tokko qabannee isin dhufnee jira. Viidiyoon keenya irraa kun immoo kan inni ta'u jechuudha waa'ee appilikeeshinii ajaa'ibaa tokkodha jechuudha. Appilikeeshiniin kun maqaan isaa Custom Volume Panel jedhama. Maqaa kan isin argattan diskiripshinii irraa akkasumas koomentii iddoo jalqabaarraa argattanii liinkii isaadhaan buufachuu dandeessu jechuudha. Gara viidiyootti osoo hin darbin dura immoo warri maatii keenya faaraa taatan viidiyoo chaanaalii kana sabskiraayib gochuun dagatiin akkasumas illee viidiyoo kana laayik gochuudhaan jalqabaan jedha. Gara viidiyootti tolee appilikeeshinii kana bantanii maaliif nu fayyada yoo jettanii appilikeeshinii fakkeenyaaf vooliyumii kan ittiin dabalan kan silkii koo yoo nama salachuu danda'a. Sababiin isaas yeroo hunda waan tokko gaafa fayyadamtanii isin salachaa namni silkii haaraa akka bitattanitti amma fakkeenyaaf akkuma argitanii please enable accessibility setting kan jedhu jira. Kana hin daddabarsitu jechuudha. Kana booddee kana erga daddabarsanii kana dubbisuu dandeessu. Kan X gootu kana booddee start accessibility kan jettu jirti jalqabarra jechuudha. Isa fuunee banna jechuudha. Kana booddee kana akka bantanii maal jedha gara settingii isin geessee kuni cufamee jira jedha. Kana bantu jechuudha. Accessibility service jechuudha. Kana booddee kana halluu gootuu fi kana booddee ofii masa aappiitti isin geesse jechuudha. Kana booddee akkuma argitanii as bukkeetti ofii isaadha jechuudha kan inni naa fide. Kan isa ittiin sagalee dabalan akkuma argitanii ofiisaa bicaa godhee fide kan silkii koo kana fakkaatu ture. Kana malees as keessa galtanii jechuudha. Skins kan jedhu jira kuni as keessa galtanii kan barbaadan filachuu dandeessu jechuudha. Warri maaster kaardii qabdan yookiin akkasumas akkaawuntii peepaalii qabdanii kana kan biraa bitachuu baay'ee jira wantoota isaaniin bitachuu dandeessu jechuudha. Kana malee kun akkuma argitan as keessatti baay'ee ija namaatti kan baay'ee hawwatantu baay'ee jira jechuudha. Kana keessaa kan barbaadan filattanii gargaarachuu dandeessu jechuudha. Fakkeenyaaf kanarra godhee yoo isin agarsiise akkuma argitanii silkii koo gaafan akkas godhu akkuma argitan isattiin sagalee dabaluu isattiin kan nafamu waan hundumtuu as keessa jira jechuudha. Kanaanii sagalee guddisuu dandeessu jechuudha. Silkii keessanii silkii baay'ee hawwataa gochuu dandeessu jechuudha. Kana keessatti tokkoon qeqeeyyaartaniitti fayyadamuu dandeessu jechuudha. Akkuma argitanii waan baay'ee babbareedaa qaba jechuudha. Appilikeeshiniin kun ani yoo ofii koo baay'een jaalladha appilikeeshinii kana. Sababiin isaas arraaborii jijjiirtaniitti fayyadamuu dandeessu. Silkiin keessanis isin nuffisiisu jechuudha. Arraaborii waan tokko isinitti agarsiisee jedha. Kana malees shoortikatii garaagaraa ittiin gochuu dandeessu jechuudha. Garuu kuni warra maaster kaardii qabdaniif baay'ee gaariidha jechuudha. Waan garaagaraa ittiin hojjechuu fi aappii biloog gochuu dandeessu jechuudha. Kana custom volume jechuudha. Kana malees jechuudha appilikeeshinii kun seetingii isaa keessaati karaa kam akka inni dhufu jechuudha. Voisii isheen ittiin dabalan kun akkuma argitanii kuni karaa kam akka inni dhufu isin gaafata jechuudha. Akkuma argitanii right yoo jettanii jechuudha. Akkuma argitan ilaala. Karaa leeftii sirratti gochuu dandeessu jechuudha. Yoo barbaadan seentarii gochuu dandeessu jechuudha. Akkuma argitan seentarii gara gajjallataa jira jechuudha. Buutoomii isaarraa yoo barbaadan immoo seentarii yoo gootan immoo jechuudha gara gidduutti ol dhufa jechuudha. Tooppiin immoo gara mataa gararraatti ol dhufa jechuudha. Iddoo isaa jijjiirtaniitti fayyadamuu dandeessu. Karaa raayitis gootanii iddoo isaa jijjiiruu dandeessu jechuudha. Waan barbaadan gochuu dandeessu jechuudha. Kana malees baakgiraawundi kan jedhu jira. Kun immoo maalidhaa gaafa sagalee faa daddabaltan akkuma argitanii iskiriinii koo gurraachesseera jechuudha. Akka inni gurraachessin yoo barbaadan kana zeeroorra gootanii akkuma argitanii silaa fi amma tokko miti jechuudha. Sila persentii 50 ture gaafan akkas godhu hin qannasa jechuudha. Laayitiin iskiriinii koo garuu kana baay'ee qannastanii akka inni iskiriinii keessanii gadiin intiniin godhe jechuudha. Akka inni isinitti argamu sirriitti gochuu dandeessu jechuudha. Kana malees akkuma argitan paanel dureeshin kan jedhu jira bukkeeni maaliif fayyada warra jettanii kun akkuma argitanii paanel dureeshinii 6 sekondii yoo gootanii Efiin bodeechuudhaan sagalee qannisan kun akka barbaadan ni tura. Amma sekondii 10tti gochuu dandeessu garuu yoo fakkeenyaaf sekondii tokko yoo gootanii akkuma argitanii akkuma dhufeen deebi'ee bada jechuudha. Akkasitti sekondii 5 gaariidha. Sekondii 5 irra gootanii fayyadamuu dandeessu jechuudha. Waan appilikeeshiniin kun silkii keessan karaa addaa fayyadamuuf baay'ee isin gargaara jechuudha. Viidiyoon keenya irraa kana fakkaata ture. Yeroo jalqabaa dhuftanii viidiyoo kana ilaalaa jirtan viidiyoota garaagaraa jira jechuudha. Viidiyoota yuutuub tiitooriyaaliin jiru isaaniin ilaaluu dandeessu jedha. Kanaafiyyuu maatii kanatti sabskiraayib gochuun dabalama. Akkasumas illee viidiyoo kana immoo laayik godhaan jedha. Amma yoo warri laayik hin goone akkasumas illee hiriyoota kun fayyadattanii yoo yaaddanii chaanaalii kanas viidiyoo kanas hiriyoota keessaniif sheer gochuun dagatinaan jedha. Viidiyoon keenya irraa kana fakkaata ture waan dhaggeeffataniif guddaa galatooma.